Maki ingiliffaan siyaasa ofiisisnu. Wayne. Yeti jeel fanda. Qoy boruna so isista amana dhukube. Wayne paisaan mut kuin sendur. Ara jolle tina raga bi rabbi jay. Bar an biran jiru bar mucaan boye jennaan kutee bira maal sin jaansa maal jettanii Maki ingiliffaan siyaasa sunu naan jaani. maal jechuun feetan ingiliffaan guys isaanii bakka wayi Bamuutiin godhuun. Wallahi ijoollee sana ammas viidiyoodhaan guyyaa jummataa bakkaa fi diinaa hedduu zanaana godhanii jira warabban. She's not crying but she's laughing maaliif boochii Why jedhaa you crying? No, giseen koo fuluun booyaan. Sorry. I am sorry for making you laugh. Okay, Habibti. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I love you so much, wallahi. Welcome. Wallahi ijoolleen tanteeffataa nama gooti maashaallah. Yuutuuba banuu qabdaa fi bar. I am proud of you. I love you so much. sure Thank you so much, baby. Thank you. Because I watch your TikTok. Oh my God. Very, very nice. I saw you when you are saying Raya Bamancha. yeah Oh my God. When you have the hub. Huh? Bikatara na When you darbe. have the hub. Kootu mee haadha maal jette dhumarratti naan galle. When you have the hub and you make video like that. Oh, you like? Sa. Yeah, I like it. I want to make TikTok with that sound. viidiyoo akkasii sanirra deddeebi'e hojjedhu sanii Wow. bareeda Thank you so much. Thank you. Naagalee jira bar. Okay. asmaan siyaa dubbistu mee asmaan xiqqishoon asmi Thank you so much. Okay. Nin hojjedharra deddeebisee shii. Okay, but why do you talk Oromo? what maafi ijoolleen asii miti aanatu jijjiiramanii bar oromiffamaa dubbata abboodhi isaanii Har'a warri wallahi warri viidiyoo waraabatu har'a gammadanii jira wallahi. osoo laayivii fa'aa viidiyoo fa'aa baaneeti maashaallah bareedaa ture Guyyaa jummataa bakka qophaan guyyaa jummataa kottaa shii. ishee guyyaa moo halkan guyyaa wayya garuun laayiv asii booda Guyyaa naan mijaa'u sa'aatana malee sa'aatana. Maki. Yes. Talk to me afaan Oromo please. Okay, be my auntie. Talk to me afaan Oromo English. No, No I English. want to talk English. Huh? No, I want to talk English. I don't like English, baby. Big plural. English is good. Yeah, it's good. For them, Khaisana, so you know, okay? It's international. Yeah, international. Yes, of course. Halkan Khaisa. Can you be our aunt? Miliki wallahi wa billahi demi. Ara jolli na rakani. haadhii isaanii bakka waan jettaniin waan amma jettaniin kana ingiliffaan jedhamu Ara mafakkarin na rakani. waan amma ingiliffaan jettaniin oromiffaan jedhamu Ada senator berbeda. Eh, We are happy. okay. Why do they call your name Shukudi? One who shoots people. No. Naagalee jira afaan Oromootiin inni maafi godhe. ayyee Dhaggeeffadhu afaan Uncle Oromootiin. Kemalif Shukudi. Okay.
maqaan kiyya wanti shugguxii ta'ee fi ummata irratti tokkosuu fi mitishi. Haya. Okay. Wanti maqaan kiyya shugguxii jaayina baasanii fi jabduudha hin dubbadhaa hedduun haasawa si galee ummanni kuni akka shugguxitti asirra na hidhatee deemuu barbaade jechuudha. But gun is Abo English Talk to me afan Oromo, please, baby. I don't like English. English not good. Because an Biyaraba Raman nothing Ibatina, please, Nadisa. Tawin. But it is international. But afan Oromo, it is international now. Okay? Yeah. Sinda like absoft one tate afan Oromo feti. Nama afan Oromo tini sagale nama tate bale English. Hedun dandenya tukushuma dandenya. Bas I know yani understand me. Okay, jadi. Okay? Okay, jadi. Okay. Thank you so much. Afan Oromo, afan Oromo. Ati fi jarsi kanke nama gari da baby no fida. Ayah. Haye. Inshallah. Haye. Anyi da wallahi masha Allah. Kofulan ɗum ne baga kofartan guys wallahi bashananun ke sa wan takka. Garu yo dira barbada met yo dalate malta. Isin gabi kiti ya. Yo dira barbada tem yo dalate malta tare. Gurra qabadhe iyya mana keessa. Malif. Dubartiin bareedduudha garuu dhiiruma wayya jennee dura. Nabiin kenna sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Namni dubartii lama dhale akka bareedatti guddise. Jannata seenaa jedhee. Masha Allah. Bakka dura bar. Beete? Ayyee. Na booda ijoolleen dhiiraa amma tokko kan dhalate Imraan maqaan isaa. Ayyee. Tokko immoo Kaaliit yookiin Naa'ifii jedhama. Ayyee. Anummaa xiyyaa fi ta duraati dubartiidha. Osoo ana dura dhiirti jiraatte bareedaa si galee maaliif jennaani namni natti roorrise osoo na dura dhiirti jiraate si galee. Si galee mi? Ayyee. Kanaafuu gizee dura dhiira dhaltee obboleetii lammaffaa dhalattuuf dhiirtii obboleessa qabaa obboleessa qabdii jechuunu gurraa hin sodaattamtii jechuudha si galee mi? Ayyee. Kaniif namni itti akka fedhe ittiin dubbatu ittiin taphatu narrabsuuni gizee obboleessa qabaatti obboleessi Still xiqqaa obboleessi xiqqaanu yoo ammaan obboleessa kiyya xiqqaanu jechuun namni yoo na tuqe akka lola si galee mush silaa obboleessa guddaa narra guddaa ilmaan eessummaa inni jiran garuu osoo obboleessa narra guddaa qabaadhe abbaan fedhe nattuu dubbatu miti wallahi wanta kanaan jiru kanaaf dhiira barbaadan dura. Hayyee ati garuu ati jabduudha dhiira caaltaa. Oh. Thank you so much. Galatoon bareedduutiya. Saniif walaloo keessatti sansi katabee. Walaloo keessan san silaa irra naa deebitan naa irra deebime. Hayyee maamiin tiyyaa seenaa kan kee natti himtee. Egaa si barreesse. Hayyee guyyaatti waan garuu ingiliffaan barreessitaaf. Walaloo jecha namaa hin dhagahini yaa maakiitoo lubbuu toomee na dhageeffadhu waatti akkasiif dhaamaa tan namaa dagadhu yaa maakiitoo qaalii ufta hijiraadhu tan namaa dagadhu yaa maakiitoo qaalii ufta hijiraadhu maakii jabduu intalaa jabduu akka dhiiraa gaafa orma dhiiftee jiruu kee eegalte. Hundassi komata boonuu jalqabde siin jedhee nutti jijjiiramte akka durii miti jedhee si komata badii kan kee malee jedhee si komata badii kan kee malee yeroo ta'uu diddu nama akka talee
dhiisi waa'ee namaa isa kan kee jiraadhu jiruu kan kee malee kan namaa dagadhu yaa maakitoo qaalii waggaa 1,000 ol addunyaa tanarra laliisii jiraadhu addunyaa tanarra laliisii jiraadhu I love you so much I am proud of you walaloo kana kan si barreesse ana Aslii Kaalid jedhama. Mashallah bitsu habibti tiyaa galatoomii shukran hedduun isin jaaladha waan dhuftaniif hedduun isin galateeffadha waan itti dhiyaatan yoo qabaattan ummataaf waan dabarsitan yoo qabaattan carraa isiniif kennaa isin birallee sa'aan hin beene ani as beellama wahii tokko qaba guyyaa jummataa yoo isin mijaa'inaa barreessa kana booda miidiyaa irratti deebi'eetin jira hedduu isin jaalannee jirra ummanni illee hedduu isin jaalatanii jiranii jabaadhaan isin jaashi hayyee namni asirratti nu ilaalu jiru namni ijoollee qabu asirratti akka ummaa teenyaatti jabaadhaa ijoollee teessan irratti. Mashallah. Dhugaadha wallahi akkanatti guddifadha ilmoon akkana guddifadha. Ummaan kee baay'ee jabduudha. Hedduu. Atillee akkuma isiiti. Galatoomii bareedduuti wallahi akka ajaa'ibatti gizee hedduu gizee viidiyoo keessan laalee nuti ni jirra afaan ifi ninjaa baqa nuti waan duunee jirra afaan jaamaan ifi isin hedduu cimtuudha hedduu ijoollumaa keessaniin hedduu sammuun keessan faastiidha jabaadha shi hedduu takka namni akka ilmoo akka keessanii guddisuu amma namni ilmoo qabu hundinuu akka keessanii guddisuu barbaada rabbiilleen akka keessanii haa godhu maashaallah jabaadha. Hayyee. Sa'a meeqatee gaa'is sa'a furtee Itoophiyaa? Kutaa meeqa baratta namni isin? An kutaa 4 baradha. Amar, leave it, Amir, no. Hayyee tuuf. Sa'a furtee? Bakka Viidiyoo keenya keessa kasi tole viidiyoo kam? Viidiyoo isin lameen gaaffii deebii walii deebistan hin jiru? Hadiisa kana shidaadha hedduudha viidiyoon keessa wallahi kanatti tolu tokko lamaa miti maa hofalta wallahi viidiyoo isaanii ni ilaalaa bar viidiyoo keessan ka filannoo irra taa'u hin jiru bar hundi viidiyoo hedduu bakka jechuun gaaffii isin walii deebistan akkasuma immoo viidiyoon hedduun akka hofalchise kam akka ta'e ni beektaa? Maamii ani ilmoo kuyya gizee isiin taphachuu barbaadu taphadhuun ja'anii jettee maamii gaafattee jechuudha. Taphachuu barbaaddee quraana qara isiin jettee quraana qara'uu turte san argitee viidiyoo sun na kofalchiise taphachuu barbaaddeeti ani ilmoo koo gaafan guddee ilmoo harkadhee ani ilmoo kiyyaanii taphadhuun ja'anii ka jette san. Yasmin jedhee barsan. Yasminaa yaa viidiyoon sanatti tolee jira. Okay. Hedduu bareedaa qabda. Asmaa ka chokoleeta karattu immoo kabiraati. Hedduu viidiyoon keessan hedduu bareedaa yuutuubii banadhaa achirratti illee hojjedhaa shi. Nuti yuutuubiin qabnaa bar. Duuba irratti hojjechaa jirtanii? Amma hojjechuutti hin jirru garuu dhiyoo banee ture amma inshaallatti deebina. Boqonnaan qabani amma ganaadha barnoota. Barnoonni yaa xiqqoo ganaadha. Garuu hubachuu ga'ee jira. Gizee boqonnaa isaan isin malameen qofaami ni jira dhiirti biraa dhiiraa dubartiin biraa ni jirti hin jirtu. Dhiirri lama jira. Isaan omaan dhufne gamana. Maaliif viidiyoo irratti hojjetanii jirtanii nagarreen? Xixiqqoodha bar. Okay. Isaan Kun waggaa 3 kun waggaa takka. Ishoodha bakka akkasii guddatan isaa illee dhufan. inshallah. Inshallah. Taayimiin si jala deemee mi achi deemuu deemta? Deema bakka guyyaa jummataa koottaashi. Ishi keessaan na barreessi WhatsApp kina ergi. Hayyee tole.
Taate galatoomii hedduu takkaa siin boonnaa ati jabduudha akkuma ijoolleen tiyya siin jette anillee irra deebi'ee siin jechuu barbaada. Thank you so much. Mana keetitti nu affeeru keetii fi shukran baay. Hayyee ijoolleen ta'e akka mana Ingiliffaa dhaqee barnoota gootee jirti. Guyyaa Jummataa na waliin haasawaa amma mana barumsaa deema. Guyyaa ta'an Ingiliffaan walaloo si qopheessu deemti akkas jettee jirti. Hayyee. Hayyee galatoo Maaya. Hayyee baay'eedhaan baay'ee. Hayyee bye. Taate hayyee thank you so much. Nagaan naa. Hayyee nagaatti. Hayyee. Guys akkam isa harkitanii maagi miliqetan haa ijoollee xiqqishoo umriin xixiqqoo sanarraa akkamitti miliqa rabbii sodaadhaati. Wanti buuteen irratti haa buutu malee numan deebisa ijoollee xixiqqoo bar. Maagi rabbii jee miliqinaa janorri goomanti eessatti miliq ijoollee xixiqqishoo jilaamoo. Wallahi garuu ijoollee maasha Allah wallahi ani ilmoon tiyya giseen guddisu akkana guddisa jechuudha. Akkanatti. Taphataa kubbaa miilaa ta'uu barbaadaa kan isin hin jeega. Yaa hafiizal quraana fixu malee taphataa kubbaa wayii taaree quraana fixee haffazee waa'ee diina isaa qomatti beekee akkasitti taphataa kubbaa miilaa isa godhu jechuudha. أعوذ بالله كبا جتاي